barbaadu obboleessi koo Leencoonii dubbateera. Abbummaan ijoollee nuyi godhannu irratti miti kan inni hundaa'u. Tarii milkaa'ummaanis ijoolleen keenya kolleejjii fixanii qabxii gaarii fidanii darbuu yookaan daldala wayii jalqabanii milkaa'u yookaan immoo akkuma keenya gaa'ela qabatanii gaa'ela keessatti jireenyi isaanii fiixaan ba'u wantoota kanaanitu lakkaa'ama miti. Warri ijoolleen isaanii iddoo nama jedhe sana ga'uu dadhabanii hin milkoofne jechuu miti. Abbaan Yesuus Kiristoos fakkeenya fudhate abbaa gaarii jedhee kan inni waamee fakkeenya fudhate tokko macaafa qulqulluu keenya keessara. Namni tokko ijoollee lama qaba ture. Namichi sun nama badhaadhaa akka ta'e jiraattetu jiru ijoollee isaatiif qabeenya hiruu akka danda'u irraa barra. Kana jechuun waan isa na jiraachisa jedhee yaadu hambifatee ijoollee isaatiifis qabeenya isaa gargar hiruu nama danda'u akka ta'e qabeenyaan mana isaa keessa guutee akka jiru baruu dandeenya fakkeenya Yesuus kenne sanarraa. Ilminni quxisuu gaaf tokko ka'eetu yaa abbaa koo qabeenya koorraa waan naga'u naa kenni. Kana jechuun ijoolleen isaa isa biraa qabeenya akka qaban barsiiseera jechuudha. Ga'aa akka isa biraa qaban barsiiseera jechuudha. Firiidamii ijoollummaatiin deddeebi'uu akka isaan danda'an manicha keessatti barsiiseera jechuudha. Wanti manicha keessa jiru inni yoo geggeesse yoo hoogganaa ta'e iyyuu ijoolleen sun manichi sun kan isaanii chorii isaanii akka ta'e beeku jechuudha. Kanaaf yeroo mucaan gaafatu qabeenya kansaa kan haadha manaa ga'u kan jireenya isaa ga'u erga hambisee booddee isa kaan iddoo lamatti gargar qoodee isa hangafaatiifis kan hangafummaadhaa kenneefi isa quxisuutiifis kan quxisummaadhaa kenneef. Hangafii caalaa fudhata waan ta'eef dachaa fudhata waan ta'eef. Yoo abbaan hin jirre manichatti fufee kan geggeessu hangafa jedhamee waan yaadamuu fi eebbi kan hangafaa dachaadha. Inni hangafaa eebba dachaa fudhatee mana keessatti hafee inni quxisuun ga'ee isaa fudhatee ba'ee sokke. Ilmi mana dhiisee ba'uu jechuun abbaadhaaf kufaatiidha. Yoo nuyi akka itti yaadna ta'e abbaadhaaf caba abbaadhaaf gadda. Garuu namichichi abbaa gaariidha. Jireenya mucaa irratti yoo mul'achuu baate iyyuu mucaa isaatiif waan barbaachisu risoorsii barbaachisu beekumsa barbaachisu hubannaa barbaachisu ogummaa barbaachisu hundumaa maal godheeraa fi kenneeraaf. Mucaan erga sokkee booddee waan qabu hundumaa gaalamoota wajjin erga fixee booddee jedha fakkeenya Yesuus kenna. Fiisaatii waan ittiin jiraatu dhabee ammam akka inni rakkate amma qola booyyeen nyaattu nyaachuudhaaf garaansaa akka jeelutti. Isa yommuu achi taa'e immoo mana abbaasaa keessa hojjetoonni jiranii jireenya isaa isa caalu akka qaban hojjetoonni mana abbaasaa keessa jiru jechuudha baay'eetu. Jireenya gaggaarii, jireenya mijataa, jireenya raafaa kan qaban, jireenya nama mararuu, jireenya nama hawwatu kan qabanii mana abbaasaatii keessa eenyufaa jira? Hojjetatoota jira. Kanaaf namicha abbaa gaariidha jechuudha. Ijoollee isaa mitiiti hojjetoota isaatiif iyyuu jireenya mijataa, jireenya nama hawwuuf, jireenya nama mararu qopheessuu danda'a abbaan potenshaaliin isa keessa. Ilminni quxisuun inni karaa irraa ce'ee jireenya ilmummaa mana abbaa isaatii utuu hin taane jireenya hojjetaa abbaa isaatii ta'uu hawwe. Kanaaf abbaan kun abbaa gaariidha. Gara abbaa isaatti yeroo deebi'u abbaan garuu ammayyuu jaalalli inni ilma isaatii qabu akkuma isa duraati. Akkuma isa duraati. Yeroo deebi'u bifa isaa gateera, yeroo deebi'u amala isaa gateera, yeroo deebi'u uffati isaa irra hin jiru, yeroo deebi'u fooliin isaa irra hin jiru, ilma kan isa jechisiisu, urgaa'inni, fooliin, bareedinni, jireenyi, kaaraakteriin mana abbaa isaa keessatti qabu hundumtuu irraa sokkeera. Qabeenya duwwaa miti kan inni gatee dhufe. Garuu ammayyuu abbaan isaa fi iddoo gaarii qaba. Ijoolleen yoomiyyuu abbaadhaaf haadhaaf ijoolleedhuma. Yoo isheen itti hattuu jedha namni ati garuu hattuu jettee waamtu. Abbaan garuu hattuu jedhee waamu. Mucaa koo jedhaniitu waamu. Namni ala kana maqaa baay'ee itti moggaasuu danda'a. Abbaadhaaf mucaa mucaadha. Haadhaaf mucaa mucaadha.
Inni mana keessa rus badeera baay'isa way. Namichi inni mana keessatti hafe gurbaan hangafa ammoo sammuu garbaa qaba. Mucaan inni bade suni sammuu mucummaa qaba baay'isa way. Yeroo baay'ee abaluu kashelebbee inni nu jennu jireenya nu caalaa qabaachuu danda'u. Inni bade suni mucummaa isaa beeka. Ga'ee isaa beeka, qabeenya isaa beeka. Inni mana keessa garuu qabeenya dachaa lama baatee qabeenyi manicha keessatti hafe kan isaa akka ta'e hin beeku. Ilmi yeroo deebi'ee dhufu inni bade suni abbaan hin gammade, isa badetu argame, isa du'etu ka'e jedhee yeroo gammadu uffata haaraatti uwwisee dhanna dhiccisiisee fi kophee miillatti kaa'ee qubeelaa harkatti kaa'ee cidhi mana keessatti qophaa'ee gammachuun guddaan yeroo ta'u ilmi dhufee obboleessaatti gammaduu hin dandeenye. Agartanii isa mana keessatti bade. Obboleessa isaatti gammaduu hin danda'u. Obboleessa kootu dhufe akka abbaadhaa obboleessa koo isa du'e ka'e obboleessa koo isa badeetu argame jireenyi hin ta'aaf manni kun hin malaaf naa wajjin jiraachuutu irra radhee obboleessa isaatti gammaduu hin danda'u. Obboloota keessanitti gammadaa. Qabeenya isaaniitti, jireenya isaaniitti, fayyaa isaaniitti, bifa isaaniitti, waan isaanii ta'etti gaariidha baay'ee. Abbaa isaatiin manatti hin galu an jedhe. Abbaan isa kanas akkatti bulchu beeka. Sanas akkatti bulchu beeka. Abbaa gaariidha. Ijoolleen isaa lamaanuu garuu gadheedha. Inni kun manuma keessatti jira badeera. Inni sun immoo alatti badee deebi'e. Maali baramma kana guutuu akka garbaatti si hojjedheedha. Yeroo hojii dhaqu hundumaa akka garbaatti hojjeta. Gaaf tokko hiriyoota kootii wajjin akka itti gammaduuf ilmoo reettii naan qalamneedha. Gaaffiinsaa gaaffii ilmoo reettiiti. Qabeenyaa dachaa mana keessaa qabaatee mana abbaa isaa keessaa qabaatee fuudhee itti gammaduu hin dandeenye, fuudhee uffachuu hin dandeenye, fuudhee nyaachuu hin dandeenye, fuudhee dhuguu hin dandeenye, fuudhee ittiin bashannanuu hin dandeenye. Mana isaa wanta mana keessa guutee jiru. Akkas fakkaatti waldaan Kiristoosis. Kiristoos hundumaa kennee namni garuu itti jiraataa hin jiru. Kiristoos hundumaa kennee waldaan gaaffiidhaan guutuudha. Kiristoos hundumaa kennee namni gaaffiidhaan guutuu, namni boo'ichaan guutuu, namni rakkinaan guutuudha, namni iyyumaan guutuudha. Wanti hundumtuu kennamee furtuun hundumtuu nama harka jiraatee balbala dura dhaabatee namni banuu hin danda'u. Kanaaf kaaraakterii ijoollee keenya irraa mul'atuun madaalama miti abbummaan. By the way ijoollee dhalchuudhaan abbaa taana miti leencoo waan gaarii naa jedhe. Abbummaa itti uumamne guddisaati ameen. Haadhummaan itti uumamama malee daanii ta'u miti. Mucaa dhalchanii abbaa ta'u miti. Abbummaan itti uumamama. Abbaadha Waaqayyo waan ta'eef yeroo uume ofii isaatti fakkeessee waan nu uumee fi abbaa godhee nu uume. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo dubartiin dhiirarraa argamteedha. Achumatti immoo naamnee dhiirris immoo dubartii irraa argameedha. Kanaaf dhanna Waaqayyo tokkicha nama jedhee uume keessa dubartiin keessa turte. Kanaaf yeroo uume Waaqayyo abbaa godhee uume. Addaami Qaayeliin dhalchee abbaa ta'e miti. Abeeliin itti dabalee abbaa ta'e miti. Waaqayyomatu abbaa godhee uume Addaamiin. Abrahaam gaafa dhalcheetu abbaa ta'e miti. Hundumti keenya abbaa keenya Abrahaam jenneetu waamna. Abrahaam nun dhalchine nun. Abrahaam nun dhalchine. Garuu abbaa amantii sababa ta'ee fi namoonni amantii Abrahaamin sheerii godhan hundumtuu Abrahaamiif ijoollee ta'u. Kanaaf abbummaan ijoollee lama, ijoollee sadii, ijoollee ja'a godhachuurra caala. Haadhummaan isarra caala firoota. Haadhummaan isarra caala. Macaafa qulqulluu keenya Eeliin sababii ijoollee isaatiifitu sanyiin Eelii hundumtuu lubummaarraa mulqamani. Barabaraan manni kee luban ta'u. By the way Eeliin abbaa gaariidha. Eeliin abbaa gaariidha. Garuu ijoolleen isaa tokkoyyuu gaarii ta'uu didan. Yeroo ijoolleen isaa gaarii ta'uu didan sababii inni iddoo sanaa akka inni ka'u godhee fi ijoolleen isaa warri jireenya iddoo aarsaa hin qabne iddoo aarsaa irra akka isaan taa'aniif eeyyame. Achitti balleesse Eeliin. Namni dinqiin Israa'el keessatti jireenya addaa fidee eenyummaan Waaqayyoodhaa Israa'el gidduutti akka mul'atu namni godhe Saamu'eel Eelii jalatti guddate.
Atamittiin atu mucaa ofiitiif abbaa gaarii hin ta'inii mucaa biraatiif abbaa gaarii hin ta'uu hin danda'ama. Eeliin abbaa gaarii akka nuyi jennu kan nu godhe isa jalatti guddate Saamu'eel. Saamu'eel ijoolleen isaan dhumtuu gadheedha baay'isawee. My goodness. Saamu'eel namni gaariin akkasii namni mee Waaqayyo waa'ee koo haa dubbatu. Yoon Israa'el gidduutti dhuguma jireenya sirrii hin taane jiraadheera yoon ta'e. Namarraa gubboo fudheera yoon ta'e. Fuula laalee firdi jalliseera yoon ta'e. Tajaajila waggaa 70 waggaa 60 keessatti. Waan sirrii hin taane waan dhossaa jireenya dhossaa qabaadheera yoon ta'e. Saba kana garaa qulqulluu hin tajaajille yoon ta'e. Waaqayyo waa'ee koo faradannaan hin gungume Waaqayyo waaqarraa. Namni akka keetiin jiru jedhee. Israa'el garuu ijoolleen kee nu bulchuu hin danda'an, ijoolleen kee gadheedhaa jedhaniin. Ijoollee keetiin hin bulu, siin bulanii dhufanii ijoollee kee warra amala hin taane qabaniin buluu hin dandeenyu. Kanaaf akkuma warra kaanii ta'uu nu wayyaa ijoollee keetiin geggeeffamuu irraa jedhanii. Ireenna mootii nu fileena Filiif mootii jedheen. Israa'el akka inni mootii barbaadu kan godhe jireenya ijoollee Saamu'eeli. Saamu'eel garuu abbaa gaariidha. Ijoollee Ameerikaa keessatti guddiftanii ijoolleen akkasii yaaddan yoo ta'u baattan mataan isin hin naanna'in. Abbummaa sirriin isinitti maarra. Daawit baay'isee wayii abbaa gaariidha. Ijoolleen Daawitiif hin baane garuu ijoollee 40 namni dhalchee ijoollee mucaa tokko duwwaa keessaa argata. Ijoollee 40 namni dhalchee tokko argata. Isayyuu see haadha manaa sirrii hin taane irraa argate. Ilma mootii ta'uu danda'u Salamooniin nama ta'e jedhee kan inni gorse. Mana Daawit keessa manni inni jiru mana warra kaanii keessa hin jiru. Ijoollee isaa gidduu gadhummaan jiru jechuudha. Daawit abbaa gaarii akka ta'e maalti beektu? Israa'el irratti beektu. Mootiin akka isaatii hamma hin kaanetti. Jireenya fuuraa yoo ta'e, ekonomii yoo ta'e, maal isaanii yoo ta'e zeeroorraa fuudhee hamma gubbaa sanaatiin kan ga'e. Kakuu Waaqayyo Abrahaamiif galee dhalootatti darbee raawwachiifamuu kan dide Daawit irratti dhufee kan raawwatame akka inni kakuun Waaqayyo Daawitiif galee kan raawwatamuu kan godhe. Yerusaalemiif Daawitii jedheen araara isinii godhe jedhee hamma Waaqayyo kakate kan ga'e. Daawit abbaa gaariidha. Abbaa Israa'el, abbaa sabaa nama ta'uu danda'u nama gaariidha. Yoo jedhi jettanii baay'ee jechuu nan danda'a. Maanni abbummaan? Abbummaan waan shan isinitti fixa baay'ee gabaabsuun barbaada. Tokko, sadarkaa hafuuraarra of kaa'uudha. Spiritual position irra of kaa'uudha. Yeroo eenyummaa keenya hafuura nama nuyi foon qabna nuyi qaama chokooti, lubbuu qabna nuyi mind, hafuura qabna nuyi spirit. Sadan tokkummaan Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadii ta'e tokko ka ta'e ofitti fakkeessee waan nama uumeefis namni eenyummaa sadii qaba. Eenyummaa sadii nu mul'achuu danda'a. Eenyummaa sadii nu. Kanaaf foon qofa miti nuyi, dhagna keenya qofa miti nuyi, hafuura qofa miti nuyi, maayindii qofa miti nuyi. Isaan kana gargar baafnee kophaa isaanii deemna yoo ta'e nama sirrii ta'uu hin dandeenye. Namni sirriin eenyummaa kana sadan sirriitti iddoo isaaniitti yoo ittiin tajaajile. Kanaaf inni jalqabaa eenyummaan keenya inni guddaan eenyummaa hafuuraati. Eenyummaa hafuuraa. Eenyummaa hafuuraa sana qabaachuutu nurra jira. Isaan Waaqayyoo wajjiniin wal argina. Isaanitu uumama Waaqayyo uume hundumaatti wajjiniin wal argina. Yuunivarsiitii wajjiniin. Isaanitu namoota biliyoonii 8 biyya lafaarraa har'a jiranii wajjin wal agarra. Isaanitu dhaloota kana booddee hamma gaafa Kiristoos dhufanitti dhufuudhaaf jedhanii wajjiniin wal agarra. Isaanitu namoota Addaamii jalqabanii hamma ammaatti lafarra turanii wajjiniin wal agarra. Eenyummaa hafuuraa. Dinqiidha inni baay'ee. Eenyummaa hafuuraa. Hafuuraan kan geggeeffaman isaan
ijoollee waaqayyooti sagaleen waaqayyoodha. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya kan nuyi ittiin beennu yoo jiraate hafuuraan geggeeffamuu keenya. Iskeel mul'ata isa jalqabaa yeroo arge boqonnaa tokko irratti gara bitaa kanaatu bubbee guddaan tokko dhufee. Gara bitaatiitu bubbeen guddaan tokko dhufee. Balaqqisnis isa wajjin jira. Ibiddatu immoo keessa jira. Isinii galee wantoota kanan hundumaa erga kaa'ee booddee achi keessatti uumama lubbuu qaban afurtu keessa jira. Uumamni lubbuu qaban arfan kuni fuula afur qabu. Fuulli isaanii inni fuulduraa nama fakkaata. Fuulli isaanii inni gara mirgaa leenca fakkaata. Fuulli isaanii inni gara bitaa qotiyyoo fakkaata. Sangaa fuulli isaanii inni gara dudduubaa immoo joobira fakkaata. Koochoo afur qabu. Koochoo isaanii jalaan harka namaatu jira. Harki sun immoo harka namaa fakkaata. Miilli isaanii sibiila boorra jirraa kan hojjetame fakkaata. Hin balaqqisa ture. Erga kana jedhee booddeetu isaan kana arfan immoo geengoo afurtu wal keessa galeetu jira. Geengoo sana keessa immoo uumama lubbuu qaban arfan sana kan geggeessu hafuura keessa jira. Uumamni lubbuu qaban arfan kuni qajeelanii dhuma gara fuulduraatti deemu. Bitaatti, mirgatti, dudduubatti deebi'uun hin jiru. Asuma achi gara fuulduraatti adeemu. Geengoowwan sunis isaan duukaa adeemu. Wanti isaan adeemsisu geengoo sana keessa jira. Isaan kuni qajeelaniitu adeemu. Isaan gara isaanitti adeemanii gara fuulduratti adeemsise duwwaatti adeemu. Ofii isaaniitiin adeeman jechuudha. Abboonni gaggaariin, haadhonni gaggaariin maaliin adeemu? Hafuura waaqayyootiin adeemu. Gara fuulli geggeessetti adeemu. Gara fuulli geggeessetti namni adeemnaan faawolii hojjechuun hin jiru. Walitti bu'uun hin jiru. Walitti naafuun hin jiru. Wal jibbuun hin jiru. Wal xallafuun hin jiru. Namoonni hundumtuu gara fuulli geggeessetti adeemu. Namoonni abbaa ta'uu hin dandeenye namoota hafuurarraa kufanidha. Baay'ee wayi addaam abbummaarraa kufe. Abbummaarraati kan inni kufe. Kanaaf hafuura waaqayyootiin geggeeffamuudha abbummaan. Yeroo hafuura waaqayyootiin geggeeffamnu warri kakuu haaraadhaa number 1 wanti nuyi beennu qajeelummaa Kiristoos nu lakkaa'amuu isaati. Qajeelota ta'uu keenya. Qajeelummaan namni isaa lakkaa'ame immoo qajeelummaatti jiraata. Qajeelummaa experience godha. Kanaaf akka inni itti ilaalu qajeelaadha. Akka inni itti dubbatu qajeelaadha. Akka inni itti yaadu qajeelaadha. Akka inni itti jiraatu qajeelaadha. Wanti inni godhu qajeelaadha. Waama qajeelaatu itti argama. Sinii galee dogoggorri itti afaanitti argamu. Waama qajeelummaa maxxafaarra jiru natti argama. Yoonni balleesses, yoonni kufes, yoonni waan godhes isatu hin taane qajeelummaa sarara jiru natti argama. Namni qajeelaan waan qajeelaa laala. Namni qajeelaa waan qajeelaa dhagaa. Positive mindedii taana jechuudha. Gaarummaa waaqayyootu nutti mul'ata nutti argama. Suraafeloonni warri Isaayyaas arge suni qulqulluu waaqayyo gooftaan machaa lafti hundinuu ulfina isaatiin guutteetti jedhan. Lafti maaliin guutteetti? Mee Itiyoophiyaan maaliin guutteetti? Yoon isiniin jedhee makkoo rakkina haasofnee finnu. Garuu lafti hundumtuu maaliin guutteetti? Isaayyaasii wajjin ta'uu hin dandeenyu lafti hundumtuu maaliin guutteetti? Lafti hundumtuu ulfina waaqayyootiin guutteetti. Isaan kan isaan arganii dhukkuba, iyyuma, rakkina, gidiraa, lola, badiisa utuu hin taane wanti hundumtuu ulfina waaqayyoon guuteera. Abeet ulfina waaqayyoo. Abeet ulfina waaqayyoo. Wanti isaan itti argamu isa duwwaadha. Wanti isaan itti dhagahamu isa duwwaadha. Wanti isaan beekan, wanti isaan fuunfatan isa duwwaadha. Kanaaf eenyummaa hafuuraatti deebi'uudha abbummaan tokko. Lammaffaa namni positionii abbummaa irra jiru wanti inni godhu rakkina hiika. Sirriitti na dhagaa. Rakkina hiika. Rakkina
odeessa miti, rakkina lallaba miti, rakkina hima miti, rakkina mul'isa miti, rakkina hiika abbaan. Rakkinoonni har'a jiran hundumtuu maaliif jiraatan? Sababii abbaan arganneef. Sababii abbaan arganneef. Rakkinoonni kun yoom hafu? Rakkinni har'a jiru kan inni hafu gaafa abbaa argatuudha. Rakkinni har'aan boriin dhufa eeyyee maaliif dhufa? Abbaa barbaacha dhufa. Kanaaf abbaa sirrii kan si godhu rakkina yeroo argitu hiikuudha. Rakkina yeroo argitu hiikuudha. Erga yeroo darbe isinitti meera. Erga gaafanii nama ta'ee jechuun of baree rakkina biyya keenyaa arguuf dhaga'utti ka'ee kaasee maal ta'innaa laata sababii rakkinaa dheetan barbaadan ture. Hojii koon turre inni. Takka bar tokko kana ta'an jedha. Bar tokko sana ta'an jedha. Bar tokko sana ta'an jedha. Yeroo wantichi dhufu immoo yeroo wantichi an jedhe sun dhufee wantichi kamuu hidhu kana immoo miti jechuudha midhaan jedha. Rakkoon kan inni kamuu abboota gaafa argatudha. Kanaaf har'a addunyaa kanarra abboota dinqii baay'eetu ture. Abboota dinqii baay'eetu jira. Namoota kaan rakkina hiikan. Namoota kaan rakkina hiikan. Kanaaf warra rakkina lakkoofnu miti. Warra rakkina hiiknu Waaqayyo nu haa godhu. Rakkina argiteetta? Dhaqi hiiki. Abbaan rakkinicha uume barbaaduu sirra hin jiru. Siif carraadha kun. Abbummaa kee iddootti itti mul'iftuudha kun. Siif qabeenyaadha kun. Siif beekamtiidha kun. Siif legasiidha kun. Abalusa hiiku, abalusa uumuu, ofiin isa uumamu waa'ee namicha uume miti. Namicha uume mana hidhaa keessatti galchuudhaan rakkina hiinna miti. Hini kun irree kaatee hiittaati. Kaateen itti taanaan afaan kee qabadhuu gattaa'e. Hiikuun dandeessu taanaan rakkina naasee. Rakkinoota baay'ee ala kanaa qabna. Please waggaarraa kottaa rakkina tokko hin addeebinaa ameen jedhaakaa. Rakkina tokko hin addeebinee abbummaa addaa celebrate goona. Rakkina tokko hin as deebinee gaaffii tokko deebifnee gaaffii dhibba baay'eetu jira. Gaaffiin kun deebii barbaada. Eewu deebisa abbaatu deebisa. Isa abbummaan keessa jirutu deebisa. Rakkina hundumaa hiikuu hin dandeessu garuu rakkina tokko hiikuu dandeessa. Gaaffii hundumaa deebisuu hin dandeessu garuu gaaffii tokko deebisuu dandeessa. Gaaffii biyya lafaatiif deebii tokko kenne Waaqayyo. Rakkina biyya lafaan qasheen qabduuf deebii tokko kenne Waaqayyo. Deebichi Yesuus. Yesuusin immoo si baateeta. Atis Yesuusin baattaa gaaffiidhaan jirta. Of course Yesuusin baattee gaaffiin si bira jiru karaa koo deebi'a. Gaaffiin na bira jiru karaa kee deebi'a. Garuu gaaffii deebiftu tokko qabaachuu sirraati. Yesuus inni si keessaa gaaffii hundumaa deebisaa si keessaan deebisa miti garuu. Si keessaan meeqa deebisa? Tokko lama sadii afur shan ja'a deebisa. Bineensonni arfan sun fuula afur qabu. Fuuldura yoo ilaaltan nama fakkaata. Nama jettu. Gaafa mirga isaa ilaaltan leenca fakkaata. Leenca kun jettu. Gaafa dudduuba isaa ilaaltan immoo arraagessa fakkaata. Arraagessa kun jettu. Gaafa ilaaltan immoo qotiyyoo fakkaata kun qonnaa qota jettu. Bifa baay'ee qaba. Namni baay'ee bifa baay'ee qaba. Isa kanan hiikaa jira miti an. Isa yeroo biraa itti deebuu dandeenye yoo barbaachise. Exactly maaliif akka inni barreeffame. Garuu boqonnaa baay'ee chaaptarii baay'eetu nama keessa. Chaaptarii baay'ee namni tokko rakkina baay'ee hiikuu danda'a. Hundumaan hiiku. Rakkina sadii, rakkina afur, rakkina shan garuu hiikuu danda'a. Yeroo silaaltan rakkina kana hiikeera. Yeroo silaaltan immoo rakkina kana hiikeera. Yeroo isin abaluu jettanii asiin immoo rakkina biraa hiikaa. Dandeettii baay'eetu isin keessa please. Poteenshaalii baay'ee qabdu. Isuma hojjettee galte duwwaa miti ati. Isuma margite duwwaa miti. Isuma godhaarte duwwaa miti ati. Yoo teessee ofii kee ilaalte wanti Waaqayyo si keessa kaa'e dinqiidha. Ofii isaati hafuura waan ta'eef addunyaa isa qaamaan qaqqabatamu waan argamu kana keessatti hojjechuudhaaf karaa kee waan hojjetuuf eenyummaa hafuuraa sii kenna. Karaa keen hojjetadha. Inni sadaffaan jireenya salphisu, jireenya fooyyessuudhaan abbaa ta'a namni. Jireenya salphisu, jireenya fooyyessu.
konkolaataan isinii fudhadha. Konkolaataa nama hundumaa qaba waan ta'eef biyya keenya keessa biyya manuu keessa jirrutti. Namni Nicholas Joseph jedhamu bara 1769 ka'eetu konkolaataa uume. Stiimiidhaan kan deemu. 2.5 miles per hour duwwaa deemuu kan danda'u. Yoo deemtanii darbitu jechuudha. Isayyuu kan itti fayyadamu mana waraanaa duwwaadha. Isa booddee namni Raabert jedhamu tokko immoo 1832 hamma 1839 immoo ka'eetu elektiriikiidhaan kan hojjetu kaargoo wayii immoo hojjete. Amma gaa yaadi makiinaa dhufeera jechuudha. Isuma sanatu fuudhee inni immoo taa'ee ilaaleetu kun kootu akkas ta'e kana caalaa saffisuu danda'a, kana caalaa bu'aa buusuu danda'a, kana caalaa faayidaa gochuu danda'a dheetu waan haaraa uume miti, waanuma uumame fooyyesse. Tajaajila gaarii bal'aa guddaa guutuu kennuu akka ni danda'utu godhe. Namni Kaarl jedhamu tokko immoo bara 1885 ka'eetu gaazoliiniidhaan kan hojjetu inni immoo baase baay'ee fooyyesse jechuudha. Har'a ilaalaa konkolaataa keessan konkolaataa warri biyyatti ooftan stick shiftii ooftaniitu. Asitti sooroo ooftan jirtu of course. Amma ciraamatti badaan jiru turee argeen. Sinii galee amma akkas godhaa ooluurraa jedhaniitu immoo isa automaatikii munuu baasan. Okay, qulfii matti galchanii kararra godhanii kaasuurra immoo pireesii godhanii waan kaasanii tokko immoo. Waan konkolaataan keenya qabu laala. Reediyoo achirra jiru laala. CD pileerii achirra jiru laala. Intarneetii ammatti galeeru laala. Touch screenii isa seentaate laala. GPS keessan ilaala. Bilbila achirraa deebisuu laala. Firiijiitti gochuu ammaa laala. Barana konkolaataan haaraan inni ba'e miliyoona 28 gurgurame. Konkolaataa 3 duwwaa baasan. Namni lama Ameerikaa kanarraa bittee tokko immoo Middle East irraa bitan. Maateriyaaliin ittiin hojjetame amanuu hin dandeessani. Maal godhaa jiru? Fooyyessaa maru. Fooyyessaa maru. Itti dabalaa. Hin geenye ammayyuu. Itti dabalaa maru. Itti dabalaa maru. Jireenyi fooyya'uu qaba. Isa namni tokko hojjetee namni tokko immoo taa'ee fooyyessa. Amma waa tokko gaafa gartanii utuu kun akkas ta'eera ta'ee hin jettanii wanti nuti isinitti fakkaatame amma inni isiniin. Konkolaataa makeelli ta'e konkolaataa maqaan ta'e tokkas. Utuu konkolaataan kun akkas ta'eera ta'ee waan jettan sana pay attention. Kanumarraan dhufe wantalli. Burcuqqootti buna dhuddanii burcuqqoon kun utuu akkas ta'e jettanii yoo yaaddanii baay'ee wayi nama akkas isinii godhu jira. Aayidiyaa sana barbaadama malee. Jireenya salphisu, jireenya fooyyessu, jireenya gaarii gochuu. Bilbila kana maaliif waggaatti nuu baasu? Waan itti daddabalaa deemaa jiran qabu. Namichi bilbila hojjete garuu namoo tokko. Xiyyaara see jalqabaa laalaa, xiyyaara irra bal'isaa yeroo laalaa, waan namni godhe, waan namni itti daddabale. Abbummaadha kun namoonni abboonni waa fooyyessaa deemu. Bareechaa, urgeessaa, miidhagsaa, tolchaa, baay'isaa deemu abboonni. Ni arfaffaa. Abboonni waan haaraa fidu, waan haaraa uumu. Rakkinni isaas hin beekamu, hin argamu, rakkoon akka jiru hin beekamu, rakkoon isin mul'isu. Wanti tokkos ba'e kun kanatti kun dabalameera ta'e wanti jedhamus hin jiru. Akkasumatti garuu sammuu isaanii keessa qalbii isaanii, garaa isaanii, hafuura isaanii irra wanti Waaqayyoo kaa'ee jira. Isa Waaqayyo isaan keessa kaa'e sanatu mul'isu addunyaatti waanuma haaraadha. Fidanii baasos. Kuma kana haaraa ture kun bar tokko. Konkolaataan haaraa ture bar tokko. Nama tokkotu yaade konkolaataan jiraachuu hin danda'a. Namni koo filaayii gochuu hin danda'a. Namni koo bilbilaanas taa'ee biyya kamitti haasa'uu hin danda'a. Namni mana isaa keessa taa'ee namni tokko haasa'ee TV isaa irratti ilaaluu hin danda'a. Kan jedhamu kuni gaafuma tokko yaada namaa keessa dhufe malee hin turre duraan. Wanti akkasii wanta sin baane, wanti hin beekamne, wanti hin dubbatamne baay'ee jira. Abbaasi godha inni. Abbaa nama baay'ee sasilee leencoon jedhe. Abbaa dhalootaa, abbaa sabaa, abbaa biyyaa nama godhan. Kan waa uumuu danda'u Waaqayyo duwwaadha. Waan Waaqayyo duwwaan uumamuun irra jiru guyyaa 6 keessatti uume waan namaan uumamuun irra jiru immoo namaa dhiise. Abeet hojii isaati.
Kanaaf wantoonni anyways guyyaa ja'an sana booddee wanti amma ammaatti jiranii fi wanti kana booddee ta'an hundumtuu wanta Waaqayyo nama keessaan ta'e uumuudha. Kanaaf wanti uumamuun irra jiru si keessa jira. Ni shanaffaaf inni dhumaan isinitti dubbadhee fixuu barbaadu yoo jiraate abboonni waan jirutu akka inni waan itti uumame sanaaf waan itti uumame sana eeggatee akka inni jiraatuuf iddootti eegu. Assignmentiin Addaamiif kenname isa kana. Tokko eegi jedheen. Cultivate godhi immoo jedheen. Eegi wanta nama uume kun akka inni hin bannetti bifa uumama isaa akka inni hin gadhiifnetti waan itti uume kaayyootti uume sana akka inni hin gadhiifnetti eegi abbaadha waan taateef natu uume ati immoo hin eedda eegi. Eeguu duwwaa immoo miti cultivate immoo godhi. Kana caalaa flourish godhee akka inni bahuu danda'utti kana caalaa ta'uu akka inni danda'utti immoo kunuunsi nyaachisi obaasi godhi gargaari. Kana duwwaa immoo miti sadaffaa irratti immoo maal godhi jedhee baay'isi jedheen. Kanaafiyyuu jannata gara baabiiftutti hojjeteetu biyya lafaa kana guutu immoo duwwaa godheetu biyya lafaa kana guuti jedheen. Hojiin abbummaadha isa kana jechuudha. Addaam hunduma isaarraa kufe. Eeguus hin dandeenye sababa inni hin eegneefitu seexanii dhufee maal godhe? Jannata keessatti oduu hin taane Hewaan itti hime jechuudha. Gadi ba'ee immoo lafa kana hundumaa jannatan goone. Lafa jannata gochuu dirra turetu cubbuudhaan gadi hin ba'in namni baay'ise wayi. Jannati sun iddoo namni keessatti horee baay'atu miti. Lafa kan namaa kenname akka achitti argatti garuu gadi ba'ee iddoo sanatti lafa kana irratti hojjechuu dirra ture. Cubbuudhaan irratti kan gadi ba'amuun ture lafti. Lafti kan namni ba'ee jannata godhu turte lafti. Isa sin goone waan ta'eef lafatti gadi ba'e jechuudha namni lafa rakkina qabutti. Isumayyuu immoo baddu baasayyuu immoo hin abaare Waaqayyo. Abbaa kufe waan ta'eef namni gaafa abbummaarraa kufu yuunivarsiin kun kan hin hojjetame eenyuuf ture? Namaaf ture waan ta'eef qabeenyaan namaa hundi isaa wajjin abaarame. Yuunivarsiin hammana ga'u kan keenya baay'isuu. Lafa duwwaa miti hundi isaanii kan keenya. Nama jedhee gaafa nama yaadetu uume Waaqayyo. Namni waan isa barbaachiseef. Kanaaf waan qabnu waan addunyaa kanarra jiru waan Oromiyaa keessa jiru qofa waan Itoophiyaa keessa jiru qofa waan Afrikaa keessa jiru qofatu hin taane waan addunyaa kanarra jiru hundumaa eeguun kunuunsuun tolchuun itti gaafatamummaa abbummaati. Wantoota gaarii ta'an baay'isuun karaa eenyu dhufe yaadi kun jechuutu hin taane akka inni baay'atu akka inni saffisu akka inni guddatu gochuun nurra jira. Karaa eenyuyyuu yoo dhufe abbaanni biraa dhufe Waaqayyo waan ta'eef. Karaa eenyuyyuu yoo dhufe ani Waaqayyoon hin beeku jedhee nama yaadu biraanuu yoo dhufe. Ani Waaqayyoon hin beeku jedhee nama yaadu biraanuu yoo dhufe soorsiin wanti hundumtuu biraa dhufe Waaqayyoof Waaqayyo duwwaa waan ta'eef. Kunuunsuutu nurra jira jechuudha. Baay'isuutu immoo nurra jira. Biyya lafaa keenyaa biyya lafaa keessa jiraachuun nama mararu gochuu irratti hojjechuun nurra ga'een abbaadhaa kan. Badiisa keessatti hirmaachuu hin qabnu. Waan gaarii keessaa immoo dhibuu hin qabnu. Mormii keessatti yeroo namoonni nama tokko morman achi dhaabachuun nurra hin jiru. Yeroo namoonni hojiidhaaf baana yeroo dhangaroo achi dhaa'uun immoo nurra hin jiru. Hojii gaariidhaaf karaa Yesuus Kiristoos uumamnee lafarra nuyi. Addaami etuu Hewaan mucaan dayin haadha dhaloota hundumaa jedhee maqaasee Hewaan jedhee moggaase. Isa iyyuu erga seen balleessitee booddee. Addaam jedhee Waaqayyo dhufee yeroo gaafatu isheetti naa kennite waantu kana godheedhe. Wantichi akka inni nawwaataane bare. Hin hojjetu kuneedha. Hewaaniin ammeessuun furmaatan ta'edha. Isa booddee erga Waaqayyo waan godhee deebi'ee booddee giiftiidhe. Ati uumama hundumaaf haadhaati jedheen. Sababii keetiin nituu biyya lafaa kana irratti gadi baane jedhee qolqolchulaan jiraan.
chaapterii sana cufeetu hin hojjetu kun hin hojjetu by the way. Hin hojjetu. Nama balleesse irratti balleessaa isaa si'a dhibba yoo timtanii waan dhibba akka inni balleessu gootu malee hin qajeelchitan. Ati nama dinqiidha yoo ittiin garuu waan dinqii tokko yaa baaftu. Sammuu namaa tokko ittiin hojjetame. Subconscious mindin keenya waan nu itti himne dhagaa. Programmed ta'a wantichatti. Rakkina yeroo namatti haasoftan rakkinatti program gootu nama sana. Dhukkuba yeroo hundumaa haasoftan sammuu keessan dhukkubatti program gootu sammuun keessan isa sinii kenna. Universalidha subconscious in keenya. Afuuratti ta'u rakkoo hiiku jireenya salphisu waan haaraa uumuu wantoota uumanii jiran eeguu yuunivarsii Waaqayyoo uume kana mukeetii ala kana jiran bineensota jiran namoota biyya lafaa kanarra jiran wantoota beennu hin beenne arginu hin argine. By the way, spiritual position duwwaarra taa'uudhaan dhiibbaan namni godhu xinnoo miti by the way. Spiritual position hima keenya irra teenye positive energy nuyi gadhiifnu duwwaan dhiibbaan ni uumu amma nan jedhamu dhiibbaa gaarii. Negative energy nuyi goonu badiin ni uumu tuqawween kaasin badiin uumu xinnoo miti by the way. Nu warra fuuraa wanti hundumtuu hafuurarraa argameenna. Sababiin isaa isa hafuura ta'e Waaqayyootu waan hundumaa uume waan ta'eef. Hafuura ta'e Waaqayyootu waan hundumaa uume waan ta'eef. Wantoonni gurguddaan amma jiran kun hundumtuu hafuurarraa dhufani. Dunyaa hafuuraa keessaa ba'ani, Waaqayyoo keessaa ba'ani, Waaqayyootu uume. Saayintistoonni warra akka Einstein immoo everything is energy. Enerjiin immoo enerjiin na biraa immoo hin darba. Enerjiin isin biraa immoo hin dhufa. Toon beekinitu dhiibbaan isin irratti uumamsee tokko tokko. Namoota enerjii sirrii hin taane gadhiisantu naannoo keessan jira jechuudha. Impaaktiin isaa xinnoo miti. Waldaa Humna Wangeelaa.